Hordoftoota amantaa Musliimaa maraan baga ayyaana sooma hiikaa yookiin Iid al-Fixr isin ga'e jecha OMN dhaabbanni beeksisaa masarrat dhaabaa waliin ta'uutiin eeroowwan godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa affeerree as magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti argamna. Waa'ee deeggarsaa akkasuma immoo tola ooltummaa lammii ofiitiif birmachuu kana yoo yaaduun waanuma maatii koorraa dhaale na fakkaata. Nama 200 ol jechaadha. Yeroo afur faxarsiisneet kan jirru namoota mana ba'uu hin dandeenyeef immoo mana manatti midhaanii fi foon illee qallee hanga geessuutti geenya jirra. Qilinxoodhaa kaasee amma Qaalitti hanga dubartoota biraatti illee seeneetan wajjin ifatamaa wajjin sarrabsamaadhuma wajjinis immoo waa tokko tokkochaa kadhanneetuma mana hidhaatti illee gargaaraa ture. Akka carraa ta'e ammoo du'aa gooticha Oromoo Aliyyii Cirrii dhaquuf gara madda walaabuu deemne. Osoo qabrii gootota Waaqoo guutuufaa bira hin gahin buqqaan sharaa keessatti uummata dararamaa jiru agarre. Uummanni sun uummata daangaa biyya teessaniif buqqa'e jedhanii warri biyyaa nu barsiise. Sana booda gallee hawaasa naannawa keenya jiru midhaan walitti guurree konkolaataa lama aanaa lama deemuu murteessine. Dhibeen koronaa kunis amma dinagdee keenya baay'ee laaffisee jira. Yeroo kanatti egaa uummanni keenya hunduu waan qabu wal bira dhaabbachuun dirqamadha. Bakka jirtanitti Waaqni dhibee kana isinirraa qabu fayyaa isiniifaa kennu gamtaan keessan haa guddatu jechuun barbaada. Nutu qarshii biyya Arabaa Suudi Arabiyaa Jiddaaf Riyaad irraa mallaqa uummata walitti qabsiisee ijoolleen sun haa galatoomtu naannoo miliyoona 5.2 konkolaataan sun bitamee hanga har'aatittu haadholii teennaaf bishaan waraabaa jira. Aan afaaniin miidiyaa irratti dubbadhee isin galateeffachuu caalaa garaan beela'ee nyaate isin eebbiseera. Warri tola ooltummaa waan nu godhan hundumtiyyuu bakka fuutanitti waan isiniif haa kennu. Gariinis foon nyaatu kaan biqilaa sooratu akka eeyyama keetti dacheerra jiraatu. Uumamni kee faayaa yaa soorata qalbii nutis siin uumamne ulfaadhu yaa Rabbi.